Yooyyaa imaltuu keenya torbee kanaatiin gara kibba Oromiyaatti imallee magaala daangaa kibba Itoophiyaa kan taate Moyyaalee sin daawwachiisna. Moyyaalee deemuuf Finfinnee irraa kaanee kiiloomeetira 680 erga imallee booda magaalaa Meeggaa bulle. Meeggaan magaala guddoo aanaa Dirree yoo taatu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1891 hundoofte. Umrii dheeraa qabaattus magaalaa guddina barbaadamu agarsiistee miti. Magaalaa Meeggaatti erga boqannee booda imala keenya itti fufneerra. Teessumni lafa Booranaa irra jireessaan diriiraa yoo ta'u, bal'inni lafaa diriiraa anaa dhufu jedhee nama simata. Hawaasni irra jireessaan horsiisee bulaa waan ta'eef daandii irratti gaala, loon Booranaa, re'ee, hoolaa fi bineeldota biraa arguun baratamaadha. Booranni hawaasa aadaa, safuu, eenyummaa ganamaa Oromootiin jiraatudha. Kanaaf immoo ragaan sirna gadaa Oromoon Booranaatiin buluudha. Imala keenya irratti waan nu ajaa'ibsiise keessaa tokko haala qubannaa ollaa fi ijaarsa manaati. Manneen baay'een naannawa kanatti argaman bareedinni isaanii qalbii nama fuudha. Halluun dibata manaa mala aadaatiin hojjetamu midhaaginni isaa ajab nama jechisiisa. Irra jireessaan qe'een Booranaa kana fakkaata haala taa'ama jiru kanaan daandii Meeggarraa kaanee haga Moyyaleetti deemaa irratti gamaa gamanaan illee asfaaltii gamaa gamanaan manuma akka naannoo kanatti argamutu jira. Dabalatee immoo teessumni lafaallee kana fakkaata. Ammaaf mana tokkotti goree bishaan na obaasaa dheebisan na qabeera jedhaan. Cufaadha manni. Yoo hin jiranni eessa deeman? Dheeda. Tika loon bobbaaste? Okay, warra tisseeti. Mana kanallee hin jiran jechuu? Manni sunoo? Kushiinaa mana kanaati kun? Ati akkam jirta? Yooyyaa nageenya badhaadha. Daadoo. Maal dhistare? Hayyame namni kun hunduu loon bobbaasee deemeera qe'een duwwaa. Obaa isa deemani? Meegga. Magaalaa Meeggaa deemanii obaafatanii bishaan. Okay. Naannoo aanaan keessan. Tikiyoo naannoo kana tikni ka gaalaa ka re'ee ka hoolaan jiru naannoo kana. Wayaa matifat. Wayaa matifat. Gara ganda kanaatti ka gorre dheebisaa fi dheebonneeti gara ganda kanaa ka gorre garuu completely guutuun guututti bishaan naannoo kana baay'ee rakkoo akka ta'etti kan obboleettiin kiyya naa kaaftee bishaan dhugaatiis ta'ee ka looniis ta'ee ka dhiqatanis all in all bishaan naannoo kana rakkoo guddaa keessa akka jiranii fi looniifis ta'ee namaafis baay'ee yaachisaadha. Kan ammoo qaamni dhimmi ilaalu osoo furmaata kennee bareeda. Ammas imalli keenya itti fufa. Hawaasa irraa akka odeeffannetti rakkoon guddaan hawaasaa hanqina bishaan dhugaatii fi looniiti. Bishaan dhugaatiis ta'ee bishaan loonii argachuuf deemsi miilaa gabaabaa hanga dheeraatti dirqama. Qaamni dhimmi ilaallatu furmaata haa kennu jechaa imala keenyatti fuufneerra.
Godinni Booranaa haala qilleensa isaa yoo ibsinu gammoojjummaa baay'ata. Qilleensi ho'aa ta'uun isaa imala keenya dadhabsiisaa taasisa. Imala dheeraa Finfinnee irraa jalqabneen kiiloomeetira 770 imallee magaala Mooyyaalee geennee seensa magaalaa irratti kan argamu riizoortii itti gorreerra. Finfinnee irraa kiiloomeetira 770 imallee amma magaalaa Mooyyaalee seensarra jirra. Magaalli Mooyyaalee akkasuma magaalaa Yaabbilloo irraa kiiloomeetirii 200 ka fagaattu yoo ta'u, Mooyyaalee dhufnee immoo maal akka fakkaattu ilaaluudhaaf nama tokko asitti ka argadhu ta'a. Nama kana wajjin taanee immoo Mooyyaalee keessa bakka ta'e wajjin ka ilaallu ta'a. Nu wajjin tura. Eenyuun jedhama? Yooyaa ani Galma Kamanaa jedhama. Biiroo Komishinii Turizimii. Eenyu jette? Galma Kamanaa jedhama. Galma Kamanaa. Galma Kamanaa jedhama. Kamanaa jechuun maal jechuudha? Kamanaa jechuun nama akka malee guutaa. Nama baay'ee nama ariifataa jechuudha. Iddoon kun maal jedhama? Daawwannaa hawwata turizimiitiif kan toltu biiroo iddoon kun Harar Resort jedhama. Harar Resort. Harar Resort jedhama. Harar kan keessatti biqiltoonni iji namaatiif tolan qilleensina bareedaa kan qabanii fi bineensonni adda addaa kan akka guchii keessaa kan argaman yoo ta'u, biqiltoonni akka bunnaallee ni jiran. Ta'ee siree babbareedallee qaba, nyaata bareedallee qaba. Hoteelli kun. Kanaaf iddoo hawwata turizimii ta'uu fi waan baay'ee namatti toluu fi daawwannaaf illee waan namatti toluu fi iddoo haal qilleensallee baay'ee namatti tolu waan ta'eef qilleensi giddu galeessallee waan qabuuf Harariin baay'ee bareedaadha. Naannoo Mooyyaleeti riizoortii filatamaadha jechuudha. Riizoortii filatamaadha naannoo Mooyyaleetiif. Hayyee guchii as keessatti argaara as keessa guchii jira. Guchii kun? Guchii. Guchiidha. Guchiidha. Guchiin kun eessaa dhufe? Guchiin kun naannoo godina Booranaa keessa naannoo godina Booranaa keessa qabanii gafitan. Paarkii biyyaalessaa Booranaa keessaa jechuudha. Paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa gad dhufe guchiin kun. Wanni biraa maaltu jira as keessa? As keessa biqiltoonni baay'ee babbareedoo jiran. Sireelleen siree bareedaa jira. Bineensonni jiran kan akka guchii kanaa jira. Bineensi baay'ee gaffita ture. Guchiin kun duraan lam turte. Tokkootu jala du'ee malee. Kanaaf wanni jira akkan.
Magaalli Mooyyaalee kallattii kibbaatiin daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduutti argamti. Hundeeffamni magaalattii jalqaba jaarraa 20ffaa naannawa bara 1917tti akka hundoofte seenaan ni hima. Daangaa biyyoota lamaanii jidduutti argamuun ishee daldala lammiilee gama lamaaniitiif mijattuu akka taatu ishee taasisa. Magaalli Mooyyaalee magaalaa daldalaan baay'ee ho'itu akkasumas immoo jiddugala godina Booranaa akkasumas gama kanaan immoo jiddugala godina Daawaa naannoo Somaaleetii fi gara duubaatti yoo baane immoo Marsabit kaawuntii yookiin immoo kutaa bulchiinsaa Marsabit ka biyya keenyaatiif jiddugala taatee argamti. Bakki amma itti argamu kun daangaa biyyoota lamaanii ta'uu isaatiin asirraa kiiloomeetirii 200 yoo deemne magaalaa Marsabit ka deemnu yoo ta'u 750tti immoo magaalaa guddoo Keenyaa Naayiroobii 1000tti immoo magaalaa Mombaasaa deemna. Kanumaanis wal qabatee magaalaa daangaa irra jirtu yookiin immoo boordarra irra jirtu waan taateef magaalaan kun magaalaa daldalaan baay'ee ho'itu akkasumas sabab sablammiin garaagaraa illee keessa jiraatanii fi afaanonni garaagaraa illee magaalaa itti dubbatamudha. Daldalli keessatti taasifamuuf namni akkasumas konkolaataa fi geejjibni magaalaa kana keessa jiru baay'ee ka haalaan ho'aa ta'e bakka namatti argamu kanarraa immoo kun daangaadha. Mooyyaaleen maandhee sabaaf sablammii yoo taatu garaagarummaan jiru daldalaa fi hawaasummaadhaan kan walitti hidhamedha. Riqicha Itoophiyaa fi Keeniyaa kan taate Mooyyaaleen kibba Oromiyaatti magaala simboo qabeettii daldala, aadaa, duudhaa fi sochii idilee gaarii qabdudha. Daandiin guddichi Finfinnee fi Naayiroobii wal qunnamsiisu magaalaa tana keessa waan bahuuf guddinni egeree magaalattiitiif carraa guddaadha. Mooyyaaleedhaaf daldalli lafee dugugguruu dugdaati. Uummanni magaalattiis baay'inaan daldalaadha. Oomisha horsiisee bultoota naannawa magaalaa jiraatanii, quubsuma hawaasa, gurgurtaa beeyladaa biyyoota lamaanii, meeshaalee elektirooniksii, boba'aa, oomishaalee nyaataa fi kanneen kana fakkaatan magaalattiin sochii saffisa qabuun sagalee daldaltootaatiin akka raafamtu ishee taasisa. Daangaa fi michooma biyyoota lameenii gaarii taasisa. Lammiilee Itoophiyaaf meeshaalee Naayiroobii irraa dhufan, lammiilee Keeniyaaf immoo meeshaalee Finfinnee irraa dhufaniin magaalattiin jiddugala gabaa lammiilee taatee mul'atti. Sababni taatee kanaa dhufaatii koloneeffattoota adiitiin wal qabata. Yeroo Ingiliiz kibba Mooyyaalee fi guutummaa Keeniyaa kolonii jala galchitutti Mooyyaaleen gama kibbaatiin sirna kolonii Ingiliiz jalatti yoo kuftu gama kaabaatiin immoo bulchiinsa Itoophiyaa jalatti akka hafte galmeen seenaa ni kaasa. Gabaan ho'aan biraa Mooyyaaleetti mul'atu daldala beeyladootaati. Loon Booranaa, re'ee fi gaalli horsiisee bultootaan dhiyaatu bitamee iddoo garaagaraatti geeffamus magaalattiitti sochii daldalaa dabala. Akkuma magaalota daangaa biroo keessatti beekamu daldalli gabaa ganama bariidhaan bifa ho'aadhaan jalqabee hamma galgalaatti tura. Bal'inaan daldaloota argine keessaa uffanni irraa bahii ormaa yookiin immoo salbaajii fi daldalli kophee namoota bakka biraatii dhufe irraa xiyyeeffannaa guddaa argatu. Mooyyaaleen magaalaa daangaa qofa osoo hin taane magaalaa turizimiitis. Uummanni naannoo magaalichaa aadaa, seenaa fi baay'inni uummata gabaa keessatti bittaaf gurgurtaaf wal gahuu turizimiidhaaf kan ooludha. Xiyyeeffannoo argannaan fuulduraaf magaalota turizimii magaalaatiin baay'ee daawwataman keessaa ramadamuu dandeetti. Yeroo ammaa Mooyyaaleen magaalaa guddina irra jirtudha. Manneen ijaarsaa haaraa, hojiiwwan misoomaa fi ijaarsi garaagaraa ni mul'atu. Sochiiwwan misoomaa fi daldalli fuulduraaf magaalattiif abdii guddinaa guddaadha. Haalli qilleensa ishee ho'atti kan ramadamudha. Namoota keessummaa dhufaniif xiqqoo kan ulfaattu yoo ta'u, baruuf garuu salphaadha jedhu jiraattonni. Torban kanatti imaltuu keenyaan godina Booranaa aanaa Mooyyaalee magaalaa Mooyyaaleetti argamne imaltuu kana isin biraan gahuudhaaf fi ogeessa kaameraa keenya Lateeraa Mikaa'el akkasumas daayirektara keenya Roobsan Waabee wajjin ta'uun kan isin duukaa ture. An markabuu Adamiitii torban imaltuu biraatiin iddoo biraatti kan walitti deebinu ta'a. Nama torbaanii na godhu furaa bulaa deebana.